keessatti illee jechuudha. Kanaafiyyuu sababa namootaas amantii kana jijjiirrachuu koo miti. Sababa xiyyeeffannoo sammuu kootiin amantaa kana jijjiirradhe darbees immoo amantaa ortodoksii kana waan ani balaaleffadhes miti. Sababni isaa ani amantaa kana irratti jabduun ture xinnoo waan jedhuun ture garuu amma dhiyeenya kana nageenyii fi jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aan kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u guyyaa har'aa kana immoo obboleettiin keenya tokko karaa keessaa obboleettiin keenya kun jabina barbaaddi cimina barbaaddi mee gorsa amantaadhaaf isheedhaaf ta'u naaf gorsaa jette obboleettiin keenya tokko bilbila obboleettii keenya naaf kennite sanaan booda karaa keessaa galeetan dubbisuu barbaade jechaadha. Innis egaa keessumaati yaa mucaa koo rakkoo maalirraatii kan ka'e amantaa kee jijjiiruu dandeesse mudannoo maalirraatii kan ka'edha rakkoo maalirraatii kan ka'edha kan amantaa kee jijjiirte jedheetan gaaffii kana gaafadhe gaa sagalee kana obboleettiin keenya sin dhageessi jedheetan abdii qaba. Sagaleen amma dhageessan kun amantaa koo akkan jijjiirradhuudhaaf sababoota kan ta'an tokkoffaan kanadha lammaffaan kanadha sadaffaan kanadha arfaffaan kanadha shanaffaan kanadha ja'affaan kanadha jechuudhaan yaada ishee tarreessitee jirti jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyo amantaa keenyaa fi rakkoo biyya lafaa walitti fiduu wal madaalsisuu hin dandeenyu jechaadha. Rakkoon biyya lafaa foon keenya irratti rakkoo nu mudatudha. Amantaan garuu yoo mijate fooniifis yoo mijate baate immoo lubbuudhaaf kan ta'u irra caalaa immoo lubbuu keenyaaf kan ta'u jireenya bara baraa umurii 80-90 daangeffame isa biyya lafaa otoo hin ta'in jireenya bara baraa kan ittiin argannu samii irratti boqonnaa bara baraa kan ittiin argannu samii irratti isatu hunda caala maatiiwwan Waaqayyo. Maarreega amma inni jalqabaan amantaa kana baay'ee jibbee miti nan jaaladha keessumaa hubannoo dhabuun lammaffaa Phexros 2:7 irratti Waaqayyoon hubannoo fi ogummaa siif haa kennu jedha. Waaqayyoon hubannoo fi ogummaa siif haa kennu. Macaafni qulqulluu uummanni koo beekumsa ogummaa hubannoo dhabuudhaan badee jira akkuma jedhe inni jalqabaan qorumsa yeroo baay'ee deddeebi'ee na quunnamu. Qorumsi maalidha? Hin ta'a jennee gaariidha jennee hin hojjenna jennee nama taana jennee akkuma nama jireenya keenya mo'anna jennee karoorsineen ala waan nuti hin barbaanne wanti nu quunnamu wanti nu eeggatu sun qorumsa jedhama. Maal jedhama isiniin jedhee? Qorumsa jedhama. Qorumsi waqtii yeroo haala eeggatee dhufuu hin danda'u. Qorumsi tasa dhufa. Qorumsi kallattii garaa garaatiin dhufa. Qorumsi karaa namaa dhufuu danda'a. Qorumsi kallattii garaa garaatiin dhufa. Qulqullichi Yaaqoob ergaa Yaaqoob boqonnaa 12 gubbaa irratti maal jedhaa? Qorumsaatiin kan cimu inni kan eebbifamedha. Kan nama qorummoo maal akka ta'e beekuun barbaachisaadha waa'ee qorumsaa haasa'uun dura. Eenyutu qorama? Isa amantaa qabu moo isa amantaa hin qabnetu immoo qorama waa'ee qorumsaa irratti? Isa amantaa qabu moo isa amantaa hin qabnetu qorama waa'ee amantaa irratti? Kana beekuun barbaachisa. Kanaaf eenyumtu yoo qorame Waaqayyo nan qorama hin jedhiin. Waaqayyo eenyumallee hamaatiin hin qoru. Inni ofii isaatii qorameera.
jalqaba namni yaada yaadeetu cubbuu hojjeta. Cubbuun sun immoo ulfoofteetu badii taati. Badiin sun immoo maal fiddi? Du'a fiddi. Ilmi namaa fedha isaatiin yaada mataa isaatiin gaafa harkifamu fedha isaatiin qorama malee Waaqayyoon hamaan nama hin qoru jedhee akkuma inni kaa'ee kana beekuun kana baruun barbaachisaadha maatiiwwan Waaqa. Yeroo baay'ee immoo kiristaanatti qorumsi akka baay'atu Abrahaamiin ilaaluu dandeenya, Iyyoobiin ilaaluu dandeenya, Yoosefiitiin ilaaluu dandeenya. Biyyi lafaa ba'aa isaanitti feete darbanii baatanii jireenya bara baraa kan mo'atan malee biyya lafaaf jilbeeffatanii warra biyya lafaa keessa deddeebi'an miti jireenya bara baraa kan argatan. Maarree qorumsa garaagaraa hiriyaa ta'u, maatii ofii haa ta'u, hiriyaa gaa'ila haa ta'u, gaa'ila ofii haa ta'u, milkaa'ina dhabuu jireenya keenya haa ta'u, yoo jiraanne Kiristoosiif yoo duune Kiristoosiif qorumsaatiin kan cimu inni kan eebbifamedha. Hanga dhumaatti kan cime inni eebbifamaa jedha Wangeela Maatewos boqonnaa 24:13 gubbaa irratti. Iska macarrashaa የጸና እሱ ይድናል ይንፈያ malee kan raafame qorumsaaf kan jilbeeffate qorumsaan kan bade hin fayya hin jedhu kitaabni qulqullu. Kanaaf qorumsi ni dhufas ni darbas. Qorumsa immoo mo'achuudhaaf soomuu, sagaduu, kadhachuun hunda keenya irra jira jechaadha. Sababni amantaa koo jijjiiruu inni jalqabaa qorumsa natti baay'ate. Gaafa qorumsi nutti baay'atu Yaaqoob boqonnaa 5:13 gubbaa irratti kan gammade yoo jiraate inni haa faarfatu, kan gadde, kan qorame, kan dhiphate yoo jiraate haa kadhatu jedha malee amantaa isaa haa ganuu hin jedhu. Kirrii isaa haa kutu hin jedhu. Kana beekuun barbaachisaadha. Qorumsaaf jilbeeffachuun nurra hin jiru. Inni lammaffaan immoo maalummaa amantaa wallaalu. Maalummaa amantaa beekuu dhabuudha. Amantaan jireenya bara baraa kan ittiin argannudha. Samiiwwan dachee kan mul'atu kan hin mul'anne kan ta'e hundumaa Waaqayyoon uumame jedhanii amanuun amantaa. Inni biraan immoo itti of amanuudha. Bakka yoon jiraadhes qorumsa keetti yoon jiraadhes yoon du'es yoon argadhes yoo milkaa'es yoo milkaa'uu baate ani kan Kiristoos jedhanii amanuun dirqama nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf egaa maalummaa amantaa wallaalu. Amantaan amanne sun du'a jalaa, badii jalaa, gidiraa jalaa, qorumsa jalaa, rakkoo biyya lafaa hunda jalaati nu baasa jennee amanuu dhabuun maalummaa amantaa wallaaluun amantaan yoo mijates yoo mijachuu baates amantaa keessatti qorumsa kana mo'achuu dhabuun keenya rakkoo kanaatiif nu saaxila. Inni biraan immoo ababbalaa inni sadaffaan. Ababbalaa jechuun kan kootu caalaa, tawaahidoon isin fayyistu, amantaa sirrii miti, amantaan qajeelaa isa kanadha, maaramiin nuuf hin kadhattu, fannoon nuun fayyisu, tsabali nuun fayyisu, Yesuusii qofaa si fayyisa jedhanii yaaduun kun akkamittidha? Dubbii fayyinaa wallaalu nagara dinat kan jedhu. Waaqayyoon tsabalaan akkamitti akka fayyinu nu taasise, fannoon akkamitti akka fayyinu nu taasise. Inni guddaan immoo warri nu ababbalan isaan eenyummaa namoota kanaa wallaaluu dhabuudha. Amantaan tokkicha, gooftaanis, uumaanis, cuuphaanis tokkicha. Efesoon boqonnaa 4:5 irratti gaafa ilaallu amantaan tokkicha, gooftaan tokkicha, cuuphaan tokkicha jedha. Hunduu immoo tokkicha. Amantaan dhugaa asis amantaa dhugaa siin jedha, achis amantaa dhugaa siin jedha. Kamitti amantaree akkas taanaan? Kanaaf egaa fakkeenya irratti maal jedhaa? Hiriyaan jal'aan hiriyaa isaanii ababbalaa gara karaa gaarii hin taanetti isa geessaa jedha. Maarree egaa inni lammaffaan namoonni baay'een ababbaliidhaan maaloo koottu asii wayya, kana sii caala, kana caala, kana sii wayya jedhani namoonni yeroo baay'ee namoota ababbalanii amantaa keessaa ni baasu. Ababbalamuu akka hin qabnee fi amantaatti cimee dhaabachuu akka qabnu beekuun barbaachisaadha. Inni arfaffaan sababa godaansa keessatti abdii murachuu, abdii kutachuu, rakkoo nurra ga'e nyaatuma agarre nyaachuu akka barbaanne, mana amantaa dhaquu dhabuu, mana kiristaanaa luboota wal arguu dhabuu. Kanaaf yeroo baay'ee gaabbiin onlaayinii kan barbaachise lafa jirrutti yoo gaabbii fudhanne, yoo saganne, yoo soomne
godaansa yookiin immoo biyyoota arabaa keessatti nu mudatu amantaa yoo qabaanne kan darbuu dandeenyu jechaadha. Inni shanaffaan haala mijachuu dhabuu, hin soomu, hin sagadu, hin kadhadhu. Soomuu, sagaduu, kadhachuu dhabuudhaan abdii kutanii amantaa ofii jijjiirrachuunis akka hin barbaachise. Inni biraan immoo hin soomu taanaan, hin sagadu taanaan maal la fayyada? Yanoo kiristaana miti yoo pheenxee yoon ta'e yoo musliima yoon ta'e yoo kan jedhan jiru. Maatiiwwan Waaqayyoo rakkoo keessan Kiristoostu beeka. Mana arabaa keessa seesanii soomuu, sagaduu, kadhachuu dhabuu dandeessu. Garuu Waaqayyoon isa isinii herreega. Otoo dandeessanii, otoo isinii mijatu soomuu, sagaduu, kadhachuu yoo baattan Kiristoos isinii gaafata. Garuu otoo feetanii, otoo sagaduu, soomuu barbaaddanii mana arabaa keessatti mirga soomuu, sagaduu, kadhachuu yoo dhorkamtan Waaqayyotu beeka waan ta'eedhaaf homaa gochuun hin danda'amu. Kanaan abdii kutuun hin barbaachisu. Inni biraan ani cubbamaadha maalan bu'aa baasaa jechuu hin qabdan. Anoo cubbamaadha bu'aa maaliin baasa jechuun isinirra hin jiru. Namni kamiyyuu gochaa isaatiin, yakka isaatiin, badii isaatiin abdii kutatoo hin ta'in Waaqayyoorra abdii godhatee guyyaa tokko naa milkaa'ee badii koo yakka koorra nan fayya jennee amanuun barbaachisaa. Inni biraan immoo hawaasa keessatti jibbamuu. Kun keessuma biyya keenya Itoophiyaa keessatti amantaa namoonni hordofan baay'inaan yoo hordofuu baanne, keessumaa kiristaanummaa, ortodoksummaa keessatti rakkoon guddaan isa kanadha. Ollaa keessatti, iddirii keessatti, maabara keessatti, sanbatee keessatti, hawaasa waliin jiraannu keessatti nuti ortodoksii taane hin soomna yoo ta'e, warreen kaan ahezaaboonni shakkitoonni yoo jiraatan ija biraatiin nu ilaalu. Maarree namni yoo nu jibbe, namni yoo nu balaaleffate, Kiristoos nu hin jibbiin malee homaa nu gochuu hin danda'u. Eeyyan hawaasa keessatti jibbamu, hawaasa keessatti rakkoo garaagaraa nurra qaqqabuun jiraachuu mala jecha. Haa ta'u malee garuu inni guddaan maalidha? Ani kanan amanu, ani kanan sagadu namaaf jedhee otoo hin ta'in ofii koodhaa jedhee, lubbuu koodhaaf jedhee. Addunyaan yoo isin jibbe isin hin dinqisiifatinaa, dursee ana jibbeeraa jedha. Aalam bixalaachuu ለዚህ አትደነቁ ዓለም እኔን ቀድሞ ጠልቶኛል jedha. Kana jechuun anaan dursee addunyaan na jibbeera. Isin immoo yoo jibbamtan, kiristaana ta'uu keessaniitiin yoo jibbamtan kana hin dinqisiifatinaa jedheetu macaafni qulqulluu nutti hima. Nuti kan amannu nama biratti jaalatamuuf, nama biratti jibbamuuf otoo hin ta'in, nama biratti yoo jibbamne iyyuu Kiristoos biratti immoo jaalatamaa taana waan ta'eedhaaf kana beekuun barbaachisaadha jechaadha. Walumaa galagaa sababoota ganiinsa amantaa jijjiirrachuu wal qabate yaadota kana gaafa kaasnu mee mataa keessan laala. Maal fakkaattu? Maal asirraatti hubattu jennee gaafa ilaallu rakkoon, gidiraan, qorumsi kamillee amantaa keessan keessatti, eenyummaa keessan keessatti duubatti isin deebisuu, isinlee yaasisu akka hin dandeenye tokkoffaa Phexros Ximootiyoos 1:2 irratti itti leeyyaa'u waaqan waaqessin beekaa jedha. Kana jechuun itti leeyyaa'u akka hin qabne, amantaa keenya qabannetti amannee cimnee dhaabachuu akka qabnu macaafni qulqulluu nu barsiisa. Egaa obboleettiin keenya yaada kana, gaaffii kana nu gaafattee deebii bal'aa sirraatti argatti jedheetan yaada. Akkuma ishii kana gaaffii yaada amantaa wal qabatee warreen qabdan yoo jiraattan gaafachuu dandeessu. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa abboollii keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Nu haa tursu, jabinaa fi cimina amantaa nuuf haa kennu. Nagaatiin tura.